sirriitti na dhagaa ijoolleen Jawaar qofti jechuudha. Guddisni Jawaar. Hunda keessatti nimti ta Jawaar guddise jechuudha. Viidiyoo ani bossotu sheer godha. Waan ani bossotu sheer godha. Addunyaa waliin gaa. Biltsiginnaan immoo na jala fiigdanii abiyyeessatti quba si qaba eessatti dhagaa ka jettu abii kaleessuma tana Minisootaan irraa dhoorgii Ameerikaan irraa dhoorgii Minisootaan natti haananii duraa waboon luka takka na dhaabee na urgufsiise bardaa fi Finfinnee keessa na ariisise osoma Finfinnee keessa jiru maalii jira jedhee waraana jira jedhee kijibe kana hunda kana godhe waboodha amma gaafanii Minisootaan natti kaate gaafa Oromoon Minisootaa jiran hiriira natti bayan bakka boolla keessa na keettanii biyyeen arararuu malee wanni naa hafeen jiru naan jee Abiyyi Ahmad ndageettani haraa isin quba hin qabne Abiyyi Ahmad ijoollee bilxigeessani isini quba hin qabu inni ijoolleen Abiyyi kiyya jettee tisheertii isaa lafa kaa'uu diddee suuraa Jawaar balleessitu meeqa kamtu hidhaasuu darabiyaatti dararamu jira mana hidhaasuu darabiyaatti meeqa kami maa quba isin hin qabaatin wayii anaafi dararamte anaaf akkas taate koottu naa gali jedhee hidhaa keessaa makasi baasuu dhabe garuu yoom sammuu godhattan isin warri bilxiginnaa jala fiidan kun warri Abiyyi jettan kun yoomi sammuu godhattan akka ilma namaatti yoom yaaddan yoomuma nama taatan yoom nam tolche irraa baatan rabbii si uume nama si godhee namana nam tolcheen ta'in guyyaa keessa rabbii si uumetti galateeffadhu kana isin ijoolleen Jawaar sheer godha waan bossotu Abiyyi kuffisne boolla keessa kenne biyyee rararuuf jirra Minisoota baay'een isin galateeffadha tanuman isiniin jira Raabiyaa Muhammad tuub okay